jira ati waaqa sadii kayyattu eessaa fidde kanaa wallaa beekamtu sirrii jecha kee sirriidha moo jecha macaafa kana sirriidha deebinaa inni suni waaqa siin ilaallaturree biti waaqa naanis ilaallatu biti gosa tokko saba Ibruu jedhanii saba Israa'eliin. Inni sana keessa Arabni siin jiru yookaan Filisteemonni biyyoonni Ameerikaa, Chaayinaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa waan keessa jiru biti. Waaqayyootu saba sana gaafa filatee isaanitti dubbachaa jira. Eenyutti dubbachaa jira? Saba Israa'el. Gosa tokko afaan Ibruu nama biyya tokkootti dubbachaa jira. amma abbaa fedhe taa dubbatu waaqayyo ana malee waaqni biraa hin jiru jedhe moo hin jenne abbaa fedhe taa dubbatu inni sun waaqa Israa'el. waaqa Israa'eli yaa waaqa Israa'eli yes ishi maal takka jira ragaa fidi inni kun si ilaallatu jechuudha inni kun si ilaallatu si ilaallata si ilaallata na ilaallata hunda nama ilaallata edde si ilaallata taanaani ishi Musee fi taabotatu kennameefi amma ka taabotaatti dhufna koy taabotatti gaafanne waaqayyo dhaggeeffadhu Wo jabana. In sodaatin taabota sana atin baattar. Taabota sana mataatti hin baatta. Taabota kamii? Kan Museef kenname. Museen maal akka godhuuf kennameef taabonni? Seera kurnansaa kenneefi Waaqayyo irratti barreesse saba Israa'eliif. Seera kenneef moo wanni sun seera moo waaqa wayiiti waaqa waaqessa wayiiti? Waaqayyo sagalee Waaqayyo achi keessatti Waaqayyo quba isaatii barreessee Musee fi gabatee irratti kenname yaa. Sun immoo taabota. Yeroo taabota sana fuudhanii lolatti bayanii jifannoo argatu. Taabonni sun humna qabaa jechaadha yeroo sanatti. Sun rakkoon qabu suni nuti Tawraat jennee amannaani. So Islaamni nama na taabota. Ani waan kitaaba si gaafataan jiru beeki taabonni achirratti dubbatamee jiruu fi har'a warri Ortodoksii itti amananii jiran garaa beeki. Akkamiin? Taabonni har'a warri Ortodoksiidhaan malleetiin bataskaana keessaa qaban isaanis sagaduufi. Siigalee? Ittuma fufii dubbadda si dhaggeeffan. Ka ammootu achitti dubbatameetiin jedhee ka Waaqayyoon seera irratti barreessee fi kenneefidha. Lawhii yookaan xaawulaa jedhamee ka amalleetiin eegana akka nuti amantii Islaamaatti hubannu jechuudha. Amma gaaffiin keenya kanaa miti. Asirratti Waaqayyo ka dubbataa jiru ana malee waaqni biraan jiru ana qofatu Waaqayyoodha jedhe. Ati ammoo waaqa sadiitu jira jette. Isa kanaaf jecha keetu sirriidha moo jecha macaafa kana sirrii? Deebiitti nagin. Maal jette? Waaqayyo achi ana wanni si gaafataa jiru waa'ee xaawulaatti waa'ee amalleetiin xaawulaa amalleetiin fidde waa'ee eegana amalleetiin eenyu kana taabotaati miti waa'ee taabotaa taabonni sun kan Museedhaaf kenname seerotatu barreeffamee kennameef. Garuu gaaffiina si gaafataa jiru Waaqayyo ana duwwaadha ana malees Waaqayyo kan biraa hin jiru jedhee Waaqayyo achitti dubbate. Yesuus Kiristoos ammoo wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 irratti ani seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf hin dhufne isaan raawwachuudhaaf hin dhufe jedhe Yesuus Kiristoos. Siigalee? Seera sana diigameera. Seerri sun diigameera? Luqqaas boqonnaa 6 lakkoofsa tokkooti. Amma lakkoofsa 9tti yoo dubbifatte Ibruu 10 yoo dubbifatte seerri sun diigamee jira. Diigamee jira? Ishi waa si gaafadha. Yesuus dhugama dubbatamoo kijibattee yaaddati? Yesuun dhugaa dubbataa. Ayyee dhugaa dubbataa miti? Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17-18 irratti haga samii fi dacheen kun jirutti seera san keessaa tokkollee ammalleetiin osoo jirran ollee kaafu tokkollee hin jiru hin diigamuu jedhe. Kanaaf Yesuus dhuguma dubbate moo kijibere? Suni maaliif akka inni dubbate yeroo sanatti seera Museen jala jira Yesuus Kiristoos gaafa ministirii isaa jalqabu. Kanaaf
gaafa ministirii qofa miti haga samii fi dacheen kun jirutti fedela san keessaa qubeen tokkollee osoo hojiirra oollee hin hafu jedha. Namni akka seerri sun diigamu akka seerri sun shaaramu barsiise mootummaa Waaqayyoo keessatti xiqqaataa namaati jedha Yesuus Kiristoos. Kanaafiyyuu seerri sun otu nama fayyisa ta'ee isa kanan gargaara. Amma haa fayyisu haa dhiisu Yesuus dhugama dubbate moo hin kijibedhaa jirtan marti. Eddee Kiristoos du'ee du'aa ka'ee seerri sun hin hojjetu yeroo Kiristoos tajaajilaa tures guyyaa sanbataa akka seera Museenitti waa fayyisuu hin danda'an. Yoo Luqaas boqonnaa 6:5-7 dubbifattee inni immoo guyyaa sanbataa namoota fayyise. Warri kun seera keenya cabse namichi kun jedhanii gisee isaan boo'anitu jira. Kanaaf seerri sun hin hojjetu. Otu Ibruu biti Galaatiyaa boqonnaa 3 irratti immoo isin azaabota turtan jedha. Karaa Abrahaamii fi Yesuus Kiristoosin amanuu keessaniin eebbifamtanii nu jedha. Ayyee gaaffii salphaa si gaafadheen gaaffii gabaabduu si gaafadhee haga samii fi dacheen jirutti seerri sun hundi isaa hojiirra oola tokkollee hin diigamu jedhe Yesuus. Kanaafuu Yesuus hin kijibee jechuudha. Ayyee seera Museenitti korma geessita sangaa geessita amma sangaa geessita cubbuu keessa. Cubbuu keessa sangaa korma geessita. Ishi yoo san hin geessine jecha Yesuus wal faallesee kamtu sirri dare. Kanaaf inni qulqulluu ta'ee ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos fannoo irratti Eloo'ee sabattanii tafasfamee jedhe yaadumee jedhe sanaan raawwatame. Amma ansaan si gaafataan jiru bar jecha Yesuus kanatti deebii naa kenniisin jedhe mee jecha macaafa sii dubbisaa dhaggeeffadhu. Yesuus seeraa fi barsiisa dhaggeeffadhu mee sii dubbisaa al tokko jecha Yesuus. Yesuus seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waanan dhufe hin se'ina. Ani isaan raawwachuudhaafan dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhuguman isinitti hima hamma waaqnii fi lafti badanitti seericha keessa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fidalaa utuu fiixaan hin ba'in hin badu. Kanaafis namni abboomota hundumaa irra xinnaataan keessaa tokko diige yookaan diigamuu isaas namoota barsiisuu mootummaa Waaqayyoo keessatti isa hundumaa irra xinnaataa in jedhamaa jedha. Kanaafuu ati amma akka Yesuus jedhaa jirutti namni seerri sun shaarame jedhee barsiise mootummaa Waaqayyoo keessatti xiqqaataa namaati jedhaa jira Yesuus Kiristoos. Ayyee. Kanaafuu amma macaani barti ati xinnaata sin jedhaa jira bar. Akkamitti akkana jettaati? Qoyaan irree bakka tokko sii dubbisa. Kanatti dura deebii kennu. Dura kanatti deebii naa kennu. Qoyi maa rakkinan qabu deebii sanaaf hin rakkati. Yohaannis boqonnaa 1:17. Seerri Museen kenname ayyaanniif dhugaan garuu Yesuus Kiristoosin argannee jedha. Seerri eenyuun kenname? Museeniif. Ayyaanaaf dhugaa garuu Yesuus Kiristoosin argannee jedha. Seerri suni namoota jannata gashuu hin dandeenye. Qoykaa hin fitadda ani si jala dubbadheem. Si wajjin dhaquu barbaade boqonnaa meeqa dhaqee dubbifadhaan si wajjin laaluu barbaade. Yohaannis boqonnaa 1:17. Boqonnaa 1:17. Ayyaana deebii dubbis. Seerri Museeniin kenname ayyaanaaf dhugaan garuu Yesuus Kiristoosin argamee jedha. Seerri karaa Museetiin kenname miti? Seerri kanullee ittiin bullu kanullee itti fayyadamnu karaa Musaatiin nu dhufe. Seerri sun garuu mootummaa Waaqayyoo nama gashuu hin dandeenye. Gosa tokko qoykaa dhaggeeffadhu. Gizee ani dubbadhu na jala hin dubbatiin. Ayyee fixadhu. Ati daqiiqaa 5 irree dubbadhu. Isaatii ol irree dubbadhu. Ani daqiiqaa tokko naa kenni yookaan immoo sekoondii 25 naa kenni. Ishi sii kenne. ከእሱ ሙላትና ሁላችንም በጸጋ ላይ ጸጋ ተቀበልነው ይላል። እኒ ኩኒ ክርስቶስን አርገመ ዋቀዮ ብየለፋ ጃለቴ ቶክቸ ilma kennee inni sun Yesuus seerri sun immoo Museeniif kenname garuu Museen agaa sanatti yeroo lama yaada'ee fi inni biyya dammaa fi biyya
aannanii yaa'u sana ga'uu hin dandeenyu. Waaqayyo akka jedhe Museen waan kana gooteef balleessiteetta tabba sanatti ol ba'ii Yerusaalemin biyya kakuu the covenant area ija keetii ilaali. You see garuu ati immoo achi hin seentuu jedhe. Maaliif seera cabse? Kan Museeniif iyyuu seerri suni bakka kakuutti hin gashine ana fayyisaaf maal naa godha? Anaaf Yesuus Kiristoos isa ayyaanaati. Isa ጸጋ ላይ ጸጋ የሰጠኝ ኢየሱስ ነው የሚያምነው። አሜ አስማን ኢብሮ ኩዳን ና ዱብስሜ ሜ ድሮ ከነረት ዴቢሲ ገና ቆይ ከነረት ቆ ጋብስኔ ዋሶና አየ አማ ሴሪ ሙሴ ዳን ከነሜ አያኒ ፊ ዱጋን ገሩ ኢየሱስ ክርስቶስን አርገመን ዮካን ከነሜ ጀዳ አሚቲ አርገም ሴሪ ካራ ሙሴቲን ከነሜ ጀድ ኦሪትና ጎደሜ Banameetaa wanta ta'eef yeroon banuuf jedhu kam quxurii ittiin banamee dhufu kam iskiriinii maal kan akkasuma goota maal quxurii kan qabu maaliif akka namni hin banneettiin jedhe sana ta'e ayyaas sorry dubbat shirakoon qabu seerri Museedhaan kenname jedhee miti inni dhaga'ama seerri Museedhaan kenname jedheemi. Garuu seerri karaa Museetiin kenname suni diigameera yookaan shaarameera jedheera. Aayye isa mooyyuu Ibroo kudhan haqii dubbise. Jedheera. Eddenni je'etti jira. Kun hin jennee miire? Eddenni je'etti jira sanas. Kana keessatti seerri sun diigameera wanni jedhu ragaan jira. Ragaan seerri diigameera utuu hin ta'in seerri Museen kenname garuu ምሕረት በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተሰጠው። Amini mkufu yelem san surra kon qabo Yesuusin dhugaana kennamu garuu seerri karaa Museetiin dhufe sun Yesuus illee akka itti dalagu an seera san raawwachuudhaaf dhufe malee diiguuf hin dhufne. Yesuus mataan isaa seera sanatti akka dalaguudhaaf dhufe nutti himee jira jechuu. Kanaaf kan asirratti dubbatamaa jiru seerri karaa Museetiin kennameedha malee seerri karaa Museetiin kenname shaarame wanni jedhu hin jiru. Lukaas boqonnaa jaadeem. Mata dureetti deebina mata duree irraa ba'aa jirra. Maaliif Lukaas Ela inni suni Yesuus gizee sana amma kallattii naa deebisi isa kamtu sirrii kamtu dhugaadha kamtu maare si deebisan jira Yesuus yeroo sanatti saba Yihuudaa keessatti alate saba Yihuudaa keessatti guddate seera isaanii sana kompliiniin goone garuu gaafa tajaajilatti ba'aa ufee guyyaa sanbataa waan amma attee Yohaannis 8:9 attee dubbistu Yesuus namicha naafaa waggaa 38 ciisee guyyaa sanbataa fayyise. Siree kee fudhadhuu deemi jedhan namoonni gaaf tokko shaayii hin laanne. Nyaata tokko sana himtee jirta. Naggeeffadhu. Guyyaa sanbataa siree baattee deemta jedhan. Hin ta'u jedhan. Namicha sana fayyiseetu fudhadhuu galina jedhee jedhe. Kanaaf Yesuus sanbata sana diigee balleesseera haadhooko. Hayyee wangeela Maatiyos boqonnaa 5:18 irra ka jiru sun kijiba moo dhugaa dharee? Kijiba biti akka seera Museenitti dubbate sana. Kijiba moo haga samii fidacheen jirutti jedha. Haga samii fidacheen jirutti seera san keessaa qubeen takka illee hin badu hin jijjiiramu. Namni akka seerri sun jijjiirame barsiisu mootummaa Waaqayyoo keessatti xiqqaata namaati jedha. Kanaaf jechi kun dhugaadha yookaan macaafa kee kijibsiifta jecha lama ka wal faalleessu wal bira dhugoomsuun hin danda'amu yookaan jecha kanaan kijiba jechuudha. Ani batsaggaan odaankuut. The grace of Jesus me I healed. Kanaaf ayyaana Kiristoosiitii fayyine malee seeraatii fayyuu hin dandeenye. Amma seeraan fayyite Yesuus fayyise abbaan fedhi si haa fayyisu. Seerri duraa sun shaarame moo hin shaaramne? Yoo shaarame jette Yesuus haga samiif dacheen jirutti seerri hin shaaramu jedhe kanaaf dubbiin kun dhugaa moo kijiba? Amma eddee dubbisteetii argatteetta. Lukaas boqonnaa 6 qabdee amma 7 isa dubbistee. Warri suni garuu guyyaa sanbataa ta'uu akka hin dandeenye. Abboo Faarisoo naa deebisi dubbiin kun dhugaa moo kijiba siin jedhe bar waan biraan kaa kennetti bar. Waanti aayee dhugaadha. Dhugaadha. Akkamiin dhugaa ta'e jedhina gaafa. Kanaafuu seerri sun hin shaaramnee miire. Shaarameera.
dhugaadha akkamitti jettanii eega hin shaaramnedha jira bari. Yeroo sanatti Kiristoos seera Museen jala ture. Kanaaf sana dubbate. Ha yeroo sanii miti haga samii fi dacheen jirutti jedhe hamdi danda'u goree jechuudha. Amma hojiirra hin jiru. Amma Yesuus kanaafuu hin kijibee jechuudha bakka haga samii dachee bakka jedhe kana hin doon goree jechuudha. Ani takka kijibe kan jedhamu afaan koo keessaa bahuu hin danda'u. Ayyeesh deebii kenni qaba. Wanti sun akka seeraatti sirrii ture garuu seerri sun caccabee babbadeera. Caccabee babbadeera. Yesuus ammoo haga samii dacheen jirutti hin jira jechuun isaa sun doongoraa jechuudha. Jette? Eega seerri sun caccabee bade eega seerri sun har'a hin jiraanne jechi Yesuus kun haga samii dacheen jirutti kan inni jedhe kuni beekumsaan malee itti haasa'ee akka seerri sun haga samii dacheen turtu hin beeku akka seerri sun caccabuudhaaf jiru hin beeku jechuu Yesuus. Lakki Yesoonni unkaan gaafa dubbistu waan isaan yaadan laphee isaanii keessatti waan sana hundumaa beekan. Yohaannis boqonnaa tokko. Kudha torba irratti immoo Yesuus laphee namaa keessa jiru garaa namaa keessa jiru waan hundumaan beeku. Inni waaqa beeku. Waan nama filatin ka amma waa tokko filadhula. Seerri sun shaarame jennaan dubbii Yesuus kijiba jedhe. Seerri sun hin shaaramne yoo jette ammoo lakki dubbiin Yesuus kijiba miti yoo jette ammoo seerri sun hin shaaramnedha. Baay'iliin akkasii Yesuus waan hundumaan qorameera cubbuu bichaa inni hojjenne Yesuus Kiristoos waan kijibee fi tokko hin jiru inni waaqa dhugaa isa nama ta'e isa qulqulluu sana. Yesuus hin kijibuu miti. Kanaaf atumti fuuta ima matsaaf qudusii kana dubbisi. Goy. Yesuus hin kijibuu miti siin jedhe. Mustafa. Mee amma waaqummaa isaa irratti dubbanname. Mustafa. Dura kana naa amani kana deebiitti kenni. Dubbiin kun dhugaadha moo kijiba deebiitti naa kenni dura. Yesuus waaqa moo nama isa jedhu kana irratti dubbanname. Situ achirraa nuun kahee eega nuun kaatee xumurree as deebina. Dubbiin Yesuus kun dhugaa moo kijiba? Yesoon gaafa qiyaamarree sitti farada inni jestiidha. Ustaas Mustafa. Rafee jira isa rafee jira mana kanarree tab goy. Inni rafee jira. Ayyee deebiitti kennuu dhabdeemi? Lakki adi sii deebisee akka dansaatti. Isha yeemee as deebina. Yesuus nama moo namaa miti. San beekii dadhabdee jirta. Waan ani takka dadhabe tokko hin jiru situ dadhabe malee. Ishi ayyee ishi deebiitti kenni kaa. Yesuus dhugama dubbate moo kijibe? Yesuun takkaan kijibe. Takkaan kijibe isa justice. Gaafa qiyaamarree isa duubee. Kanaafuu seerri sun hin shaaramnee miire. Seerri sun bitintinii badee duqet noone. Jechuun ati yeroo Ingiliffaa softu nama beeku fakkaata. Duqet. Lakki Ingiliffaan beektaa